Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa isinitti himaan waliin tura. Taphoonni torbee 20ffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa Ramaddii Ba'aa Mattuutti taphoonni 5 roobii har'aa geggeeffameera. Ganama sa'aatii 2 irratti Mandii fi Ammayyaa gidduutti morkii geggeeffameen daqiiqaa 3 irratti Miiliyoon Miftaalim Mandii dursa qabachiisuun daqiiqaa 17ffaa irratti ammoo Habaayib Badiruu galchii injifannoo lammaffaa Mandiif lakkoofsiseera. Daqiiqaa 24 irratti Waasiyuu Nabinnat galchii injifannoo jalaa baraaruun dandeenye Ammayyaafis lakkoofsiseera. Kanumaanis kilabiin kubbaa miilaa Mandii galchii 2-1 Ammayyaa injifateera. Habaayib Badiruu immoo Mandii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti Aggaaroo fi Gabaaroobii gidduutti taphaa geggeeffameen galchii daqiiqaa 2ffaa irratti Bilaal Gizawuu Gabaaroobiif lakkoofsiseen kilabiin kubbaa miilaa Gabaaroobii galchii 1-2 Aggaaroo injifatee jira. Kanumaanis Bilaal Gizawuu Gabaaroobii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 6 irratti Limmuu Gannatii fi Bishaan Toophii gidduutti morkii geggeeffameen galchii Ramadaan Muhammad daqiiqaa 30ffaa irratti Bishaan Toophiif lakkoofsiseen boqonnaaf ba'uun tapha boqonnaa boodaanis Bishaan Toop galchii 1-2 Limmuu Gannatiin injifatee jira. Ramadaan Muhammad taphataa urjii taphichaa ta'uun Bishaan Toophii irraas badhaafameera. Tapha waaree boodaa torbee 20ffaa sa'aatii 8 irratti Mattuu fi Arbuu Culullee gidduutti geggeeffameen ammoo daqiiqaa 24ffaa irratti Tamuu Farahaa Arbuu Cululleef lakkoofsisuun dursaa qabachiisus daqiiqaa 44ffaa irratti Baddiluu Tasfaayee daqiiqaa 69ffaa irratti Daarwiich Moolud akkasumas daqiiqaa 88ffaa irratti Fitsum Asaffaa Mattuuf fuulduraa duubaan galchii 3 lakkoofsisuun walumaa galatti Mattuun galchii 3-1 Arbuu Culullee injifateera. Fitsum Asaffaa immoo Mattuurraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee 20ffaa xumuraa sa'aatii 10 irratti Jaardagaa Jaartee fi Cinnii Mugar gidduutti geggeeffameen Cinnii Mugar galchii 1-2 Jaardagaa Jaartee injifatee jira. Daawit Ayimaddiin ammoo Cinnii Mugar irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Walumaa galatti taphoota torbee 20ffaan sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabachuun Limmuu Gannat galchii qulqulluu 14 fi qabxii 37 sadarkaa 1ffaa yoo ta'u, Mattuun ammoo galchii qulqulluu 12 fi qabxii 37 sadarkaa 2ffaa irratti argama. Akkasumas Jaan Sayyoo galchii qulqulluu 15 fi qabxii 36 sadarkaa 3ffaa irratti argama. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Mattuurraa.